akka kabajan goosa malee social media rabbee eenyunillee wallolaa yookiin dammoo afaan badaatti dubbataa eenyunillee walibbuun barbaadu. Kanaaf irra deddeebi'ee dhiifama isiniin jechuu barbaada. Eenyunillee jechuudha. Ilmaa Oromoolee ta'ee sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran hundaayuu dhiifama wanti gaafachuu barbaada. Tokkoffaa irratti guyyaa duun beeku rabbitu na jiraachisu jira osoo haasaa jiraadhu osoo dee jedhan beeku. Maaliif namni waan facaafate haamata. Saniif ol ba'ee yeroo baay'ee isinitti haasa'u jira. Yoo isin aarsee jiraadha ammallee irra deebi'ee isinitti maal? Wanti dhiifama isin gaafadhu social media irra namni baay'een ka beekuun value kanaa kennuun Oromoon adhasii aarree kuma akkana taate naan jettu martisiitu yoo bakka walga'iitti bakka cidhaatti bakka qophii ho'iitti arganii jedhan mucaa nama arrabsu san naan jedhan an valuun kee nama akkasiiti miti real life kee nama beekutti eenyullee na beekaan nama kabajaa namaa qabu nama waliin jiraatu nama kabajeellee nama waliin jiraatudha. Namni akka social media sanirra na argu miti ani eenyummaa kee ka durii deeffachuu barbaada nama kan inni kabajee waliin jiraachuu barbaada. Kanaaf warroonni akkaawuntii keessan privacy gootanii commentii mana Habashaa deemaa yookiin dammoo nama arrabsu jala deemaa Oromoo arrabsiistan waan akkanaa kana dhaabsisaa. Waan akkanaa kanneen dhaabsisaa. Warroonni goobas jedhaa social media irratti warra nama arrabsuuf mooraalii kennaa fi akkaawuntii kan kee privacy gootee ofii uf dhositee live kan kee qajeelfataa live namaa balleessitan dhiisa yoo rabbi akka sodaatanii jechuudha. Oromoon ka ol kaasuu dandeen namatti dhiyaannee yookiin dammoo sabaaf sabalammoota kamittuu dhiyaannee eenyummaa keenya mul'isuu hin dandeenya. Karaa biraatiin jechuudha. Arrabaan osoo hin taane kabajaadhaan. Oromoon safuu qabdi. Safuu qabdu san eenyunillee barsiisuu dandeenya. Kanaaf warroonni na aartanii jettan ammallee irra deddeebi'ee dhiifama isin gaafadha. An sodaa fi miti eenyunillee sodaadhee hin beeku yaan. Sodaa fi miti yoo an kabajaadhaaf dhiifama isin jedhaa jira. Dhiifama irra deebi'ee warroonni na arrabsu jirtan narraa dhaabadha. An komentiin waan barbaadde jettee na arrabsuu hin dandeetta. Dhiirri fintaltalee jechuudha. Garuu kabajaa walii haa qabaannu. Walaa jaalannu. Eenyummaa keenya haa mul'isnu. Eenyummaa keenya kan mul'isuu dandeenyu social media irratti Oromoon Oromoo irratti deebi'ee wal arrabsuun osoo hin taane Oromoon wal kabajee waan rakkoo Oromoon biraa qabu yoo rakkoo wal baasee miidiyaa irratti waliin kolfitanii waliin taphatanii jettan waliin gungumu wal jibbuu dhiistanii osoo waliin jettanii Oromoon namni tokko chin daffaruuj. Oromoon waan walii ol deebaa guyyaa barbaadan wal arrabsaa guyyaa barbaadan deebitanii wal faarsaniif irra deddeebanii social media irratti Oromoo tuffachuudhaan Oromoo arrabsu jiran. Kanaaf olaa kabajnu jalqaba mana keenya tolfannee mana namaa miidhagsuuf adeemnu. Nu mana keenya keessattuu qajeelcha waliin qajeelchu. Guddaan xiqqaan kabaju hayyuu keenyan kabajnu. Dhageette Oromummaa keenyaan kabajnu yinu. Wal saalfachiisu jira. Saalloo kaminni. Ani yoo maakiin kabajin, maakii yoo xannaan kabajin, xannaa yoo isaakin hin kabajin. Akkamiin lafaa kaaneen Oromoodha jennee Oromummaa keenyaan osoo kabajaa ol keessaan qabaannee namni biraan arrabseennee fiinnee deemuu dandeenya. Hin dandeenyu. Kanaaf olaa kabajnu. Kabajaa guddaan jechuudha. Mana keessatti komentii barreessinu haa eenyu, haasaa haasanu ofii haa eenyu. Ol kaanee waliin loluu jechuudha. Wal loluu hin dandeenya. Walitti araaramuu hin dandeenya. Guddaa keenya kabajnee jenne yoo nu wal lollee jennee guddaa san turfee wal nu araaramsiise. Araaramnee dammoo social media illee yoo kolfinee taphannee jenne diinni gara gubata diina amma har'a jettee social media irratti akkana nuun jettan kan hissa alfata boruu isaati. Jala deemtanii uummanummaan keenya komentii osoo barreessuu dhiistanii jettanii. Ijoollee mee maakii Oromoo ka akkaawuntiin jalaa gubtan deemtanii. Nama biraa maaf akkaawuntii ka Oromoo gubuu fiiddan. Nama Oromoo arrabsanii yoo walii gurmooftanii walii galtanii deemtanii jalaa gubdanoo. Gaabsanoo walii taatan jechuudha. Bilisummaa jalqaba social media irraa eegala biyya bilisoomnaa eegina. Walii galtee guddaa ka godhuu qabnu nuyi. Kanuma jechuu barbaadaa galatuumaas. Gochuudhaaf waan nama dhuunfaa tokko waan godhe tokko maaliif gootaa maal jee nama gaafachuus hin jaalladhu. Namni sun waan dhufee firraa fudhadheetiin wanni jaa. Namni ammas biratti gantuu maal jennaan inni dubbii tana kaasee waan tokkoon dabarsuu barbaadaanii kumaadhaa fi ani sirba Itoophiyaan dhaggeeffatu ture sambooda uummanni na arrabsinaan aaree eega ilmoo Minilik naan jettaniifu Minilikin dhaggeeffadha jee Minilik dhaggeeffadhee waan jaamu dubbate eega dubbiin kaateefu haa dubbadhu. Namni komentii baay'izawee TikTok irraa kaastanii hanga Facebookatti namni baxabixii wali jiru namni addunyuma tanaa gara galchaa jiru warra komentiiti. Namni nama maraachisaa jirus warra komentiiti baay'izawee jechuudha. Warri komentii nama waajiisu jiru bakka gahee guddaa fudhatanii jiran. Yoo anama baay'izawee hedduun arrabsan dhugaa dubbachuudhaaf. Arrabaaf takkaa bika kanneen beeku. Viidiyoo takka yoon dalagee still viidiyoo takka dalagee wallahi kan duraan amma TikTokii kiyya kan duraan gubataa irratti komentii arraba qofa kuma 13K arqabaadheetiin
way sadarkaa tokkoffaa rabbee arrabaan jeeti laalee ajaa'ibee jechuu maaliif yoo nama kannite namni arrabsee gudisi godha fakkeenyaaf Sheek Kamaal fudhachuu dandeessan Facebook TikTok kanarratti Sheek Kamaal duraan quraana qaraa achirraanii duraan akka dura dhufetti quraana isni qaraa achirratti waa'ee jechuu waan takka takka siin dubbataa nashiidaa farratti viidiyoo jedhe osuma namni xiu godhee arrabse osuma inni kokkoflu ati Sheek akkana godhatin maal jaanii osoo arrabsanii kaabaa bira dhaabbateetuma kunoo jechuu eegale jechuu kana hundaa'u kan maani fidee ummata koomantiiti fidee jechuudha. Koomantii yoo dhaggeeffatte mililikuu unkaan sirba mililik dhaggeeffachuu miti siidaa mililik buqqisteetu matarra keessee hin deemtaan dhugaa dubbachuudhaaf wanna koomantiitti wal qabate siidaa mililik qabdee buqqistee hin deemtu yoo koomantii dhaggeeffatte jechuudha. Koomantii yoo hin dhaggeeffatiin immoo akka keenyaa kana taatan jechuudha. Koomantii yoo dhaggeeffatan hin maraattan wallahi. Koomantii uummanni koomantii azira dhufee gizaati waan gaarii asooyte dhugaadha goobas itti cabsiin jaa gizee mana tokko bananii natti cabsan immoo achis dhagee dhugaadha itti cabsi baalagee jeet bikka lameenutti dhugaa jee nama barreessu kanaaf bikka kannitanii yoo deemtan uummanni TikTokii ammas biratti waa'ee nan dubbachuu jiru dhugaadha jaa achi deemee namni tokko yoo nagalabbaxee na arrabsee maal jaan dhaqee dhugaadha maakiin akkasii itti cabsi jaan kuni uummanni keenya siistama akkanaatiin liw xawwal wal jecha jaw fayyadamaa jiran jechuudha. Uummanni kuni eessaa akka ganna qaban eessaa akka dhufan hin beekaman. Baay'ee dubbii dhugaa dubbachaa jira waan nama kobalchisu miti. Akka xaafii ganna qabanii akka xaafiitti si arrabsaniituma deeman. Ati gaanama si arrabsan profaayilaa yoo garagalchitee ilaalte footoon qabu namni sun. Maqaa yoo ilaalte maqaan isaa dheeraa tokko namni warri nama arrabsu maqaan isaa hin dheerata jechuudha. Maqaa gabaabaa kun sin arrabsu. Maqaan isaa hin dheerata warri si arrabsu. Maqaa kana akka dubbistee maal jettu arraba isaa waan jettu arraba dil tokko si arrabsee kutee jira ganda biratti. Ati arrabuma san irraa dubbatta. Saniifuu warri koomantii nama maraacha waan ta'eefu warra koomantii yoo ilaaltan wallahi anamma warra koomantii kana isin ilaalu amma warra viidiyoon irra dalagus ilaalu maaliif namoota akkanii nama kokkobii kiyyaa waliin kokkobiin kiyya walitti hin deemne waliinu hin dubbadhu jechuudha. Koomantii barreessite ta'an dhufu kaayyoo qabaatu qaba. Maaliif hin TikTok banadhe jettee yaadu qabda. Waan uummata ijoollee Oromoo jajjabeessuuf immoo wallee Oromoo irratti wallee Oromoo artistii Oromoo jajjabeessuuf immoo afaan kiyya guddisuuf immoo uffata aadaa kiyya uffadhee addunyaatti mul'isuuf immoo waa'ee siyaasaa keessa seenee waan danda'urraa dubbadhee amansiisee uummata kiyya kabachiisuudha moo waan ta'u qabattee dhufu qabdu TikTok irratti. Tokkoon eeggatta seensisee TikTokii kanarratti maaliif TikTokii fayyadamtaa jennaan nama arrabsuuf hin fayyadamaa jee. Maal jettee nama arrabsuuf hin fayyadamaa jee. Humaa hin jenneen hayyee jettuun gabbuuse. Sababni isaa dalagaan isaa saniif banate ta'uu danda'a. Namoota TikTokii irraa nama arrabsuudhaaf ውስጥ ልብስ ይሳ ሰጎዴ ሺተ ይሳ ዘጎዴ ወራንሲለ ይሳ ሸት ጎዴ ድፌ ጅራ ኡመተ ከነ ወሊን ዳበተኒ ነምኒ ሰባፊን ዱበደጀው ነምኒ ዋይ ኡመታቲን አስረ ዱበደጀው ነምኒ ዋን ተኮን ጎደጀ ድፉ ኮመንቲ ተካ ነምኒ ነዱበተ ጀኤ ዮ ገረገገልች ዱቢ ረኮ ደጋ ከኬኘቲ ከናፉ warra koomantii dhiisa warri koomantii nama meeqarraa kalooyitaa baasaa jiran nama meeqarraa kofoo baasaa jiran saniifuu warra koomantii kana ittuma dhiisaa haa ta'e isaan rabbumaa beeku sheekonni quraan itti aqara'u itti dhiisaa warra koomantii wallaahi warra koomantii ilaaltanii yoo ka'aartanii oromummaa keessan gattan ta'e warra koomantii maraataa osoo hin ta'in isaan isintu maraata jechuudha. Oromummaan uummata koomantii maqaa isaaniitu hin beekamneen oromummaan hin madaalamtu. Oromummaa namni namaaf hin kennu namni namarraa isin fudhatu. Eenyummaa kan kee kan itti dhalatte kan itti guddatte jechuudha. Namni tokkorraa sirraa tuquu hin danda'u. Abbaan fedhe maqaa afaan Oromootiin barreessee si arrabsi taanaan Oromoodha jettee dubbachuu hin qabdu. Namni fedhe yoo siin ijoollee ani Oromummaa koo abbaan feenarraan fudhu. Wallahi abbaan fedhe gabbee ati Oromoo miti yoo naan jee asiin dhageetiin asiin gannaqa jechuudha. Sababni isa anaaf Oromummaa namni kan nuus hin jiru namni irraa fudhus hin jiru. Ittiin boona, ittiin dhaadadha, ittiin dubbadha, ittiin akka fedhe ta'a jechuudha. Bakka kana dubbiin
أكنت ولا مرة ورا كومنتي تنادفتني أرومو قد كيسو قبضن كنافو واي كنرت عن كان من دوبت يا دو كباتن اتفوفا دنيسا. Thank you Maki. Kwani sakuma ke kana tayada ulfaad luga umuri ke kanani kana nu dabarsun ke uga ni bayi I don't know. I'm appreciated. Wan jawlin qabu ulfaadu ani wan gaye ko dubbat dheera kuma nangorsa ni rakkin jiru asi jawla garru asuma jira nangorsa yo dande debiya yo ifatemo mirgasati naman ibdu akka obulaatti akka oromotti sikena naso sisrakkin jiru kun ajenda ta'unis irran jiru kanarrattu haasawuun irra jiru ture akka oromotti oromoo wajjin dhaabbachuun dirqamadha oromoon dhugaa kanaaf rakkin jiru yaadni kee kun immoo nama hundaaf barumsa guddaadha ulfaadhu galatoomii kana caalaa ani baay'eeyyuu yaadan qabu kan makuma keeti yaadni koo hundi keenya dubbanne irraa amma dandeenyutti ulfaadhu. Okay, galatum tiiti tibante gorsa kuma manno. Eshi isa kile wangi tu jira silkin kile charge mufti maduga imba bakanile. Anis ya timing ko demira baka kanuman won nan chufanis ulfaadha. Waan dubbachuu qabdu hundaa'u dubbattee maakii social media kanarratti namni bifa lama jira. Social media namoonni chaayinoonni gaafa TikTokii uumtu nama taalentii qabu nama dhaamsoo ittiin dabarfachuu danda'u. Tutakka galatu. Maakii gaafii qabaanii obboleessa keenya kumaadhaaf dhiifama ka gaafataa jirtu kun waan mililikii faarsiteef moo waan qara wannoo jetteef. Borullee faarsa waa'ee mililikii isin galchuu isin jiraar isaa keessattuu ka dubbii kana qunqunsisee kaasuu jiru si wallahi billahi amma achi kabajaa ofirra qabaadhooti sitti meeraan irra deebisi gaafadhaan ofirra qabaadhaan ani fata amma achi walii galtee hin qabnu caddisi taa'e si kana nama kakkaasu jiru wallahi dhugaa isin jiraar anan mallee irra deebee kasitti himu jechuudha kabajaa sii qabaa wal kabajnaa sooshaal miidiyaa irratti afaan waliin banneen beenu waliin taphannaa irra deddeebitee nan gaafatin rabbi yoo sodaatteetti tanuma sitti maal mililikiin amburullee Oromoon wanti aartuuf hin jiru dhageeffadhu qaba. Oromoon jalqaba waa'ee koomeentii badaa barreessinu adiifnu warroonni afaan badaa barreessitan dhiisaa haadhateen ilaalaal haati takkatti dabar haati amaaraallee haadha haati Oromoollee haadha warroonni haadha arrabsitan jalqaba haadhaaf kabajaa qabaadhaa warroonni koomeentii nama arrabsitan kabajaa walii qabaadhaa kabajaa harka keetii yoo qabaatteetti namni vaaluu sii kennuu danda'u kanaaf. Okay. Isa gaafii nati gaafatte komentiin guutuun reefuu dhiifama jennaan anis numaaf waan gaafatee natti fakkaate namoonni hedduutu illee dhiifama kee fudhannee jaanii barreessu turani warra reefu dhiifama kee fudhannee jeemu ammoo arraba garagalee jira saniifuu please akkuma reefutti mana bareechisaadha jechuu barbaada keerii baga nagaan dhufte. Waan asitti mana abdii shaasheetti illee namni arrabsiisaa ture isaa kee wallahi billaa dhugaa siin jedhaan arraachi deebitee waan biraan aan jettee naan ifatu ol dhabna wallahi billahi lammata deebee si haasuus an block si godha block na godha Oromoo ol kaasaa Oromoo akkana gooteettaa Oromoo akkamiin bakka bu'aasuu danda'an kabajaa ofirra qaba wallahi billahi irra deebee sitti himuu jiran. Obsi Maakii ani dubbadhee deemu. itti fufi. Yoo walii sirreessina ta'e kumaa qofaa sirreessina osoo hin taane namootaan kumaa caalaa akka Oromootti badii balleessan baay'eetu jiru. Warroottan akka sabaatti saba Oromoo kan Amaara galchanii arrabsiisantu jiru. Namni isaan irraa yeroo tokko yeroo namni dubbatu argee hin beeku. Yeroo isaan irraa yeroo haasotan argee hin beeku. Kumaa garuu erga dheengaddaate ajandaa guddaa ta'e miidiyaa kanarra dubbatamaa jira akka ilaalutti jechuudha. Maaliif akka sabaatti kan saba Oromoo Amaara mana isaa galchaa arrabsu ni jira jechuudha. Saba haadha Oromoo kan arrabsu baay'eetu jira jechuudha. Kanarraa naasotan lammaffaa immoo mana alagaa deemee kan Oromoo salphisu, kan Oromoo arrabsiisu, kan Oromoo jecha hamaa jedhee dubbatu nama baay'eetu miidiyaa kanarra jira. Namootaan akkanaatu sirraa'uu qabu. Namootaan Oromoo deemanii salphisanii arrabsanii qaama kamiyyuu haa ta'u
kan bosona keessa taa'ee qabsaa'ullee haa ta'u kan bakka barbaadillee haa ta'u haadha Oromollee bakka kamillee haa taatu nama arrabsuu kana sirreessuu yoo dandeenye waan miidiyaa irratti sirba banamee sirbameef osoo hin taane namoota sirraan baay'eetu jira jechuudha. Isaan irraas akkasuma dubbadha. Lammaffaa irratti ammoo waan kun ajandaa guddaati asirraa maal jijii kiyyaa kaleessa Minilik Oromoo hin tuqne Oromoo ofuma isaa walajjise jettu yoo ammattanii wajjin jiraachaa jirtu mana ishee keessa ooltumi. Ishee wajjin haasaa ooltu amma isheetu aktivistii Oromoo ta'ee dhufeera. Irraanfatamee jechuudha. Waan waggaa takka hin geenye jechuudha. Singalii miti kun hunduu sirraa waan Oromoon takka gaafa waan akka seenaatti lafa jiru hin goone hin hojjenne yeroo jedhamu kanatti nama sana ofirraa fageessudha. Oromoon seenaan keessa garaasaa keessaan daganne keessa seenaa Minilikidha miti. Waan hin hojjetamne jedhame sana aanatu ta'e mana ishee sin deemu isheetti sin dhiyaadhu fuloo kiyyas miti. Qaruu ijoolleen baay'een namoota fuloo gurguddaa qabdan baay'een achuma ooltu manuma ishee ooltu. Ishuma wajjin odeessaa ooltu. Namni akkasii namarraa fagaachuu qaba jechuudha. Tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti dura fageessa nama akkasii kana yoo fageessuu dandeessanii yoo of keessaa buqqistanii gatuu dandeessanii akka Oromootti wajjin dhaabbachuu dandeenya jechuudha. Yooni maanyaa kaleessaa Hacaaluu ajjeefamuu qaba jedhee nama arrabsaa ture Oromootu bira oola. Oromootu mana isaa seenee poolitikaa haasaa oola. Oromootu ofitti qabee hammataa ture. Amma sababa personal laayifii wallolan as ba'an akka Oromootti godhanii odeessan malee jechuudha. Singalee kanaafiyyuu dura wannoottan akka kanaa sirreessa waan akka Oromootti saba guddaa saba Oromoo xiqqeessaa turanii ofitti qabu dhiifama jettanii ofitti qabu dhiisaati deemiyaa Oromoo miti sin barbaadu jettanii yeroo isin of keessaa fageessaa deemtan kanatti yeroo si kan nuti si wajjin dhaabbachuu dandeenya. Malee anaamatuun kee waan akka dubbadhe warroottan fuloo gurguddaa qaban warroottan dhageettii guddaa qaban warroottan akka sabaatti saba Oromoo arrabsaa turan namoottan Oromoon ajjeefamuu qaba jedhee odeessaa ture nama seenaa Oromoo balleessaa ture isaaniin dhiifama gootanii hammachaa kuma akkana gooteetta akkana jetteetta sirba Minilik banteetta jedhanii afarsuun barbaachisaa nutiin jedhaniif. Okay. Inni dubbatu kee xannaa dubbachuu fi nan dubbadhaani. Maanni kumaan gaarii godheera jijjiin gaarii gooteetta ton ta'in amma hundi keenyiyyuu namni Oromoo xiqqeessu xiqqoodha dhugaa bakka Oromoos miti. Ana akka kanatti yaadan akka mataa kooti jechuudha. Jijjiin isaa balleessitu kumaan isaa balleessu hundi keenyiyyuu tokko ta'uu nurra jira amma. Kumaanis balleessaa qaban nageeffatiin sirba Oromoo kuma meeqatti jira amma haaraa baay'ee bayeera kuma galiitii isaa geeffadhu faayidaa tokkoon qabu waa'ee Minilik geeffatte jijjiinis dogongoree irratti ifatama gaafatteetti namni ifatama gaafate akka Oromootti ifatama goonaaf balleesseera jetteetti yaa balleesteetti isheenis kumaanis balleessaa guddaa qabda maaliif mirga kooteetti mirga kee miti ani mirga kee dhiibuu otoo hin ta'in waa'ee Minilik eenyuuf iyyuu hin fayyadu. Unuuf miti isuma isaaniif iyyuu hin fayyadu waa'ee Minilik. Namni du'ee har'a waan tokko yesu I don't know ani afaan Amaariffaatiin akka gaariitti ijaan explain godhuuf xinnoo na rakkisa afaan Oromiffaa garuu waa'ee Minilik isaanii nu ajjeesaa jira biyya keessatti. Maaliif isa duratti amma 21 century keessatti isa duratti century meeqa keessa deebineet gara booddeetti nu busha jedhanii takka kanaatti yaadaniit kanaaf faallaa ta'e siyaasni isaanis jechuudha warri kaabaa jechuudha. Kanaaf yoo dandeesse kumaatis deebi'i maaliif dhiibbaasti goon obbolaa keenya jaataatiif Oromummaa wal faana qabu hundi keenyiyyuu kanaaf kumaani akka obboleessa koottis wajjiniin isa jaataaniif rakkinni hin jiru. Naa bilbilli boori naasofna ajandaas ta'uun irra hin jiru kana booddee hin deebi'aa. Maaliif waan baay'ee hojjechaa turre wajjiniin kuma wajjiniin har'aas irra baheetti xiiqii keessa galee never ever ta'uun irra hin jiru kun. Waan tokko sin fayyadu kuma. Ani kumaan balaaleffadhaan biraa namaan biraa balaaleffachuu danda'u jijjiin balleesteetti eeggadda gaafatteetti dhiifatama akkuma keeriin gaafattee kan ijoolleen baay'ee ishee gaafataniiru. Kanaaf anis ishee gaafadheera. Kanaaf keessaanis nan haasofsiisa kumaas ishees hin haasofna. Kanaaf amma kan nu fayyadu finyoo wal harkisuu otoo hin ta'in Oromoof maal fayyadaa
uummata keenyaaf maaltu yoo ta'e diinatu nutti baay'achaa jira. Karaa hunda Oromoo kan jaallatu Oromoo qofaa malee namni nu jaallatu tokko hin jiru. Kanaaf maal gooneeti hojjenneeti aloota isa dhufuufis aloota isa amma jiruufis maal goona isa jedhu qofaa irratti hojjenneeti mee tokko taanee nuti isa kaaniif fakkeenya taanee agarsiisna. Saala garuu ani akkasan godhe ammas hin bittinnoofna hin faffacaana malee Oromoo faayidaa tokko hin qabu. Akka Oromootti waa'ee Oromoo hojjenna. Maaliif unutu jira amma yeroo kana? Warra du'ees miti. Warra ganaa dhufuus miti. Warra ganaa dhufuufi maal goon har'a hojii hojjenneeti dabarsuun dirqama Oromummaa nurra jira. Warri kanaan dura tirsaniiti fidaniiti aadaa keenya sooma keenyas Oromummaa keenyas as ga'aniiru. Amma fa'ee gadaantummaan utoo irra jiraatu rakkinatu baay'ee jiru utoo hidhamanis utoo ajjeefamanis as ga'anii nuu laataniiru. Nuti immoo akka laayyootti miti kana kan furannu. Kanaaf jabaanneeti tokko taana. Isaa rakkinni hin jiru. Aggeeffadhu mana kee keessa taa'ite aggeeffadhu. Garuu saba Oromoof akka hin aara maaliif? Rakkina guddaa jira kanaan dura. Seenaa baay'ee baranneerra. Dhugaa haa ta'u soba haa ta'u garuu dhugaan immoo jira. Kanaaf maalinni Oromoof maal fayyada maal hojjanna jennee hundi keenyiyyuu akka Oromoo tokkoon keenya kaaneet cimneet hojjechuun irra jira. Amma diinni keenyi karaa hunda amma tokko ta'aniiti warri kaabaa nuti hirmachaa jiru. Kanaaf jabaanneeti akka Oromootti wal faana abban hundi keenyiyyuu akka kanaatti yaadanii ulfaadhaa galatoomaa as keessa warra jirtanis jala warra jirtanis irra keessa warra jirtanis ani egaa akka mataa kubtan dubbadhee dhiifatama heduu gongore. Jaraan kiyya na fakkaate makee. Thank you. Obboleessi keenya dhugaa isaatti dhannaa waan jedhe dhibbatti ni fudhadha. Obboleessi keenya kumaan ani yoo sitti balleessee jiraate dhiifama. Poolitikaa keessatti siyaasa Oromoodhaa dalaayidee arrabaa miti aadaa keenya keessa arrabni hin jiru wal arrabsuun hin jiru. Anamma achi Oromoo bakka buhee nama tokkos arrabsuun fedhu saba tokkos arrabsuun fedhu Oromoos arrabsuun fedhu saba kam wajjinuu nama kam wajjinuu lafarratti waan jiraadhu mucaa nama arrabsan jedhamee waamamuu porfaayilii kee jireenya kiyyaa balleessuun barbaadu nama nagaa haa ta'ee jiraachuu barbaada jechuun kan kee dhibbatti waan nama gammachiisuudha sirriidha. Eegaleemi aadaa Oromoo keessa arrabni hin jiru. Poolitikaan arrabaan dalagamullee hin jiru. Oromoo bakka buutee nama arrabsitee Oromoo natti bilisoomsisuu dandeettu hin jiru. Arrabaa miti kana bilisoomsu dalagaadha malee. Aadaa keenya keessas arrabni hin jiru. Aadaa Oromoo keessas arrabni hin jiru. Kun waan gaariidha, hojii gaariidha. Haa ta'uutii garuu immoo warroota kaleessa arrabsitee mufachiifte warroota san bakka inni kaasaa yookiin immoo akka kaasaatitti waan isaan jaalatan godhee gammachiisa jechuun kun dogongora. Kana dhiifama nu gaafachuu qabda. Nuti si jaalannaa ati kuma obboleessa keenya. Waan nu aarsu maa goote isaan gammachiisuuf jettee nuti nu aarsa wanni ati gootu kuni. Kanaaf isaan waan biraatiin kara biraatiin dhiifama gaafachuu ni dandeetta. Waan baay'ee gochuu ni dandeetta. Sirba maariffaas kabiraa dhageeffachuu ni dandeetta. Waan nutti dhagahamu yoo dhageenyu waan nutti dhagahamu maa goota. Kajedhu irraatitti aarree sitti dallannee waan si jaalanuu si gaggaafachuu jira malee dhuunfuma biraa yeroo dheeraa folbeenaa asirratti dhimma dhuunfaa biraa yookiin immoo ati xiqqeessuus wallaahi ati hindoom ani si tolchuudhaaf dubbachuu jira waan kana. Profaayilii gaarii qabda. Oromoo biraa hojii baay'ee qabda. Akka gaariitti beekamta. Nuuf jecha arrabsamteerta. Nuuf jecha xiqqaamteerta akka Oromootitti. Garuu waan hojjechaa turte san hundaa'uu har'a waan xixiqqoo gootuun sababa bal'aa jaalatamtu kana biraa maaliidhaaf maqaa badaadhaan kaata ka jedhuudhaaf ani yaadni kiyya sanirraa malee jibba hangeessoo qabaadde kolfeetuma yookiin damma akka namoota kaawwanii komentii sii kaa'ee callisee deemuu ni danda'a. Wanni an pushi godhaa jiruuf waan kana hubattee ijoollee obboleewwan kan kee kaleessa hojii qabsoo kanarratti hanga dandeettuun sagalee tahaa turte qaamaanis hiriira nagaa baattee alaabaa baatee yeroo rakkoo yeroo Haacaaluu san waa baay'ee ni beekan hojii turre waggaa 3 dabreef. So wantoota tolchaa turte san hundaa'uu waan xixiqqoodhaaf jettee akkamitti jalaa bada kana an osoo xiqqii keessanii waan kana godhee jettee dhiifama gaafattee ijoollee kana uummata si jaalatu kana tasgabbeessitee lammaffaa oo dandeettee dammoo akkatti ana silaa gammaduu danda'u footoo teetii gaggalabbattee osoo bira teettee bataam hin tola. Fiigalee mi obboleessa kiyyanna kanuma jechuudhaa fiigalee an jibba kee hin qabu dhugaa waaqa. Ansillee miidhuu hin barbaadu.
godhadhaa softeef maleessiteerta muitti godhadhaa isaanillee. Kanaaf tokko faana dhageeffadha. Haasawa bareedaa haasoo jirtanii haasoo gaggaarii walii haasoo jirtanii garuu komeentiinis kedda balamte waliin kumaan Oromoo miti dhiqaalaadha. Anabbatul battu waan akka miksiin qabu iyyaan. Ilma Oromooti wallaahi alhamdulillah. Oromoo ta'ee dhaladhee Oromoo ta'ee du'annaan. Garuu jechi isin namaan jettan baay'ee nama aarsa dhugaa rabbi isin jaa. Tokkoffaa irratti ani sirba arraba dhiiseeraa jedhee jennaan sirba Itoophiyaa hagaree jedhu san nu banii naan jedhan. Okee jedhee bane. Anaa isa banee dhageeffadhu dhiqaalaa mililikii naan jiraan arrabsuu eegallaaniin eega mililikii jiraan arrabsaa jiraatan eega dhiqaalaa mililikii naan jiraan arrabsaa jiraatan anillee sirba mililikii jedhu san banadha jedhee sirba mililikii jedhu san banadhee dhageeffadhe eega dhageeffadhee ka'een boodattoo balaan buute. Oromoon akkana ta'e Oromoon dhageeffadha. Oromoon nama tokkichaan tilmaamamuu hin danda'u iyyuu. Hin haarinaa ijoollee Oromoo bakka hin buutanii isin Oromoo arrabsiisuu jirtan. Oromoo gabbuusu jirtan. Baalii Oromoon qabu gabbuusu jirtanii. Akkanatti Oromoo kabajisiisuu hin dandeettan. Komentiin Oromoo saba biraa arrabsitanii yookiin immoo nama biraa arrabsitanii Oromoo kabajisiisuu hin dandeettanii yoomiyyuu. Wallaa dhugaa isiniin jedhaan. Guyyaa guyyaarraan piroofaayilii jijjiirataa isin arrabsan malee Oromoo kabajisiisuu hin dandeettan. Kanaaf sooshaal miidiyaa irratti arraba dhiisaa nama Oromoo arrabsu bira naqinaa. Komentii badaa hin barreessinaa. Guddaa keessan kabajaa, diqqaa keessan kabajaa, hayyuu keessan kabar godhadhaa.